odeeffannoo Bargamaatti yoo ta'u tapha madaallii ga'umsaatiin Liverpool akkasumas Atletico Madrid morkattoota isaanii kan isaan injifatanii kan alatamu Newcastle United mo'atameera tapha ganama kana xumurameen Liverpool injifannoodhaan tapha madaallii ga'umsaatiin kan itti fufee kaleessa Liverpool ganama kana naannoo sa'i tokko dura tapha xumurameen Wrexham waliin kan taphate Liverpool goolii 1-0dhaan Wrexham kan injifate daqiiqaa 75 irratti jijjiiramee boqonnaa booda jijjiiramee kan seene Rio Nigo Moha daqiiqaa 75 irratti goolii inni galcheen Liverpool Andoni Raiola jalatti tapha madaallii ga'umsaa lammaffaa walitti aansee kan injifate taphattoonni jalqabarraa eegalan kan akka Goliga Kalabicha George Mamardashvili akkasumas Milos Kerkez Sarati Chambers Scalon taphattoonni dargaggeeyyii kunneen taphataniiru sarara gidduu irratti ammoo Soboslai Harvey Elliott akkasumas ammoo Nionifa taphattoonni kunneen jalqabarraa kan isaan eegalanii taphattoonni filannoo lammaffaatiin yookiin ammoo boqonnaa deebii jijjiiramanii seenan Curtis Jones Simikas Frimpong Rio Nigo Moha taphattoonni kunneen jijjiiramanii seenuudhaan Liverpooliif kan isaan taphatan akkuma sila kaasee Rio Nigo Moha daqiiqaa 45 irratti boqonnaa deebii jijjiiramee seenuudhaan daqiiqaa 75 irratti goolii inni galcheen Liverpool Wrexham 1-0dhaan kaleessa kan injifate Atletico Madrid ammoo Hetafe waliin taphachuudhaan goolii 4-1 Atletico Madrid tapha injifateen Ademola Lookman goolii 2 Atletico Madridiif galcheera Newcastle United ammoo goolii 4-1 Bristol City'dhaan kan inni mo'atame kan alatti Wolves Doncaster Rovers waliin taphachuudhaan goolii 2-0dhaan Wolves kan injifate Villarreal fi Como waliin morkachuudhaan kilaboonni kunniin lamaan goolii tokko qixa kan isaan xumuranii akkasumas Tottenham Sydney waliin taphachuudhaan tokko qixa innis kan bahee daqiiqaa 29 irratti Matthias Tel goolii galcheen dursaatti kan ture daqiiqaa 54 irratti Takehiro Sekeni Sydney'dhaaf goolii galcheen kilaboonni lamaan tokko qixa kan isaan xumuran Borussia Dortmund Kerezo Osakaadhaan 1-0 yoo mo'atamu Bayer Leverkusen 4-0 Genk injifateera akkasumas ammoo kilabiin MC Alger Al Hilal waliin taphachuudhaan 2-0dhaan kan injifate Villarreal 3-0dhaan Al Ula tapha injifateen Ayoze Perez goolii 2 Villarrealif kan galche kan alatamu Real Betis Lyon waliin taphachuudhaan goolii 4-0dhaan Real Betis tapha kana kan injifate kilaboonni bara dorgommii 2026-27 eegaluun dura qophii erga eegalanii booda tapha madaallii ga'umsaa morkachaatti kan jiranu Tottenham kaleessa qixa yoo bogaru Liverpool taphoota lama walitti aansee tapha madaallii ga'umsaatiin Andoni Raioolaatiin durfama kan injifate odeeffannoo jijjiiraa taphattootatti wal qabatutti on darbu leenjisaan Arsenal Mikel Arteetaan kan bara darbee irraa daran cimnee dhiyaachuudhaaf jijjiiraa taphattoota irratti hojjechaa jira jechuudhaan Mikel Arteetaan kan dubbate The Gunners sadarkaa beeksarratti akka argamu barbaanna kan jedhe Arteetaan taphattoota ciccoo mallatteessifachuudhaaf carraaqaa jira jechuudhaan leenjisichi kan dubbate Arsenal bara dorgommii darbee waggaa 22 booda waancaa Premier League England injifachuun isaa seenaa hojii kubbaa miilaa keessatti milkaa'ina gurguddoo keessaa tokko ta'uu Arteetaan kan dubbate leenjisaan lammii Spain kun amma garuu milkaa'ina sanarratti dhaabbachuu qofa osoo hin taane Arsenal caalatti cimsuu fi sadarkaa olaanaatti fiduudhaaf hojii eegaluudha kan beeksisa abbaan qabeenyaa kilabicha akkasumas ammoo Director Sportii Arsenal Bertaa waliin hariiroo gaarii akka qabu Arteetaan itti dabaluudhaan kan dubbate Arteetaan taphattoonni haaraa garee keenya daran cimsuu haaraa nu barbaachisu jechuudhaan taphattoota haaraa mallatteessifachuudhaaf karoora akka qabus leenjisichi kan dubbate bara dorgommii haaraa torbee 3 booda eegaluun waancaa injifachuun karoora isaanii jalqabaa ta'us Arteetaan kan dubbate ga'umsii fi sadarkaa olaanaan yeroo hunda ulaagaa Arsenal ta'uu akka qabu kan dubbate Arteetaan kunis yeroo taanu milkaa'inaan xumuruudhaaf nu gargaara jechuudhaan leenjisichi kan dubbate itti dabaluunis osoo waqtiin jijjiirraa taphattoota hin qoloomiin dura taphattoota haaraa akka mallatteessanii fi kilabichi dhimma kanarratti kutannoo akka qabu Arteetaan kan dubbate Arsenal jijjiirraa ganna kanaatiin Vinicius Junior Julian Alvarez akkasumas ammoo Bruno Guimaraes waliin maqaansaa
kaati kan jiru Vinicius Junior garuu Real Madrid keessa akka turuu fi waliigaltee akka dheeressu kibxata darbe Sky Sport gabaasetti kan ture hanga ammaatti garuu Real Madrid fi Vinicius Junior dhimma waliigaltee dheeressu irratti waa'ee giree Vinicius Junior irratti kilabichis ta'ee Vinicius Junior yookiin ammoo dubbii fixaan isaa hanga ammaatti wanti isaan beeksisan hin jiru. Sky Sport garuu odeeffannoo arga dheerechuudhaan akka kibxata darbe beeksisetti taphatichi waliigaltee ni dheeressa Real Madrid hin gadhiisu jechuudhaan beeksisetti kan ture. Julian Alvarez Arsenalis taphataa kana mallatteessifachuudhaaf hordofaatti kan jiru. Taphatichi ammoo Barcelona malee kilaba biraatiif mallatteessu jechuudhaan dubbii fixaa isaatiin beeksiseeti kan ture. Atletico Madrid ammoo kilaba masaanuu kootee Barcelonaaf gurguru jechuudhaan kilabichi beeksiseeti kan ture. Dhimmi Julian Alvarez jijjiirraa ganna kanaatiin taphataan kun Arsenaliif mallatteessamu yookiin gara Barcelona deema Atletico Madrid keessa turaa kan jiru jijjiirraa ganna kanaatiin dhimma xiyyeeffannoo guddaatiin eegamu biraati. Arsenal tapha madaallii ga'umsaa sanbata dhufu Girona waliin taphachuudhaan tapha madaallii ga'umsaa bara dorgommii 2026-27 fi yookiin ammoo tapha murkii qophii ganna tifechuudha. Murkii kan eegalu ni ta'a sanbata dhufu kilaba Spain Girona waliin taphachuudhaan. Odeeffannoo Chelsea waliin wal qabatutti yoon darbu Chelsea Jordan Henderson mallatteessuuf akka waliigalee kan gaafame taphataan duraanii Liverpool Henderson waliigaltee Brentford waliin qabu adda kutuu isaatiin wal qabate torbee kana keessa qorannoo fayyaa xumuruudhaan waliigaltee Chelsea fi ni mallatteessaaf kan eegamu. Taphataan sarara gidduu lammii England kun Chelsea waliin waliigaltee waggaa 2 hanga 2028 isa tursiisu mallatteessuudhaaf dursee kan waliigalee dabalataan jijjiirraa Daniel Welbeck gara Chelsea gochaa jirus xumuramuudhaaf akka dhiyaate Fabrizio Romano odeeffannoo qabatee bahe ni agarsiisanis waliigaltee waggaa 2 hanga 2028 Chelseadhaaf mallatteessuudhaaf waliigaleera. Taphataan duraanii Manchester United fi Arsenal Daniel Welbeck taphattoonni lachanuu umriin isaanii 35 olii. Henderson 36, Welbeck ammoo 35 irratti kan argamu garuu muuxannoon isaanii dargaggoota Chelseadhaaf faayidaa guddaa akka qabu gabaafamaatti kan jiru. Chelsean muuxannoo fi dursummaa Henderson garee isaa keessatti dabaluudhaan morkataa cimaa ta'ee dhiyaachuudhaaf karoora akka qabudha kan himame. Henderson waggaa dheeraa Liverpool keessatti taphachuudhaan waancawwan hedduu kan injifate yoo ta'u muuxannoon isaa Chelseadhaaf faayidaa akka qabudha. The Athletic odeeffannoo inni qabatee bahe kan agarsiisu. Kana dura Premier League Englandin Liverpool waliin waggaa 30 booda waancaa Premier League England shaampiyoonii ta'eera. Henderson dursaa taphattoota Liverpool ta'uudhaan akkasumas immoo waancaa Champions League Europa waggaa 14 booda Liverpool waliin shaampiyoonii kan ta'e. Chelsea waggoota 4 darban jijjiirraa taphattootaatiin dargaggoota qofa mallatteessifachuudhaan deebisee taphattoonni ga'umsa gaarii yeroo mul'isan maallaqa olaanaatiin gurguraati kan ture. Dargaggoonni muuxannoo dhabuurraa kan ka'e ammoo dirree keessatti irra deddeebiin balleessaa hojjechaa turaniin kaardii diimaa taphattoonni Chelsea dirree keessatti walitti fufiinsaan argachaa kan turan. Amma garuu leenjisaa haaraa Alonso jalatti jijjiirraa taphattoota kana durarraa kallattii ture sana jijjiiruudhaan taphattoota dargaggeeyyiif akkasumas ammoo taphattoota muuxannoo qaban Chelsean mallatteessifachaa kan jiru. 83-30 irratti ergaawwan dhufan muraasa laaluu fi bulchaa jechuudhaan Jimmaa Manchoorraa kan barreesse Liverpool wal qabatee jedhe. Liverpool wal qabatee odeeffannoo kan isin biraan geenyu isaa Kaffaaloo Tafarraa Gujii odoo shaakkisoorraa qophiin ispoortii baheessa isin caqasaan jira jedhee barataa jireenyaa Dirribaa Abdiisaa jechuudhaan magaalaa Baddallee Liverpool bara kan injifannoon eegaleeraa wanti isa dhaabuu hin jiru jechuudhaan kan barreesse Najib Badruu Jibril jechuudhaan Iloo Baabur Daarimurraa Premier League England yoomee galaa jedhe guyyaa 22 booda Premier League England bara dorgommii 2026-27 kan eegalu ni ta'a. Tapha Arsenal fi Coventry City'dhaan kan eegalu ni ta'a. Akkasumas Junaddin Abdoo Qarsaarraa kan barreesse Liverpool Bradley Barcola fidus waancaan kan Arsenal kan jedhe. Leellisaa Hasanuu godina Harargee lixaa Bookerraa waa'ee Manchester United kan jedhe. Manchester United wal qabatee wanti haaraan jiru Faayisaa Fufaa Wallagga lixaa Sayyoon Oleerraa kan barreesse waancaan Chelsea kan jedhe. Akkasumas Seefuu Abbaa Jihaad Oomoo Beeyyamirraa kilaboota Awurooppaa keessaa Liverpool akka
hedduun jaaladha jechuudhaan Liverpool wal qabsiiseeti kan barreesse Najib Shibadru ilubaa boondaari muraa qophiin keessan beesa Real Madrid wal qabatee jedhe kan isin biraan keenyu isaa Samuel Bulti wallaggaa lixaa saasi gara Estevao Willian wal qabatee wanta raa jedhe Muslim Abbaa Moggaa Jimmaa Qarsaarraa Mudrik mira taphataan kun adabbii irratti kan argamu Hiisaa Danuu wallaggaa lixaa beekirra Liverpool nagammachiiseera jedhee tapha madaalii ga'umsaatiin injifachuu isaatiin wal qabateeti Widaa Dabbaatama Jimmaa Qarsaarraa kan barreesse Liverpool dafee Barkolaa mallatteessifachuu qabaa kan jedhe qophiin keessan gaariidha kan jedhe Yaayaa Olaanaa wallaggaa lixaarraa kan barreesse kan alatti Yesuuf Ahmed Harargee lixaa Odaa Bultumirraa isin naggeeffachaa jira Liverpool injifachuu isaatti gammadeera kan jedhe Samuraddiin Amiin godina Jimmaa Manchoorraa Arsenaal jijjiirraa wal qabatee kan jedhe dhaggeeffattoota hedduudha 83 irratti kan nuuf katabe dhimma jijjiirraa taphattootatti wal qabatutti on darbu Liverpool Bradley Barcola mallatteessifachuudhaaf gaaffii dhiyeessuudhaaf akka ta'edha kan gabaafame Barcolaan PSG keessa kan turee fi inumayyuu waliigaltee in dheeressuudhaan beeksisee kan ture kilabicha gadhiisuudhaaf fedhii akka qabu L'Equipe torbee kana keessa kan inni gabaasee taphataan kun ammas taanaan waliigaltee waggaa lama PSG waliin isa tursiisuu ni qaba PSG garuu taphataa kana tursiisuudhaaf waliigaltee akka dheeressu taphaticha waliin haasa'us garuu Bradley Barcolaan kilabicha waliin in turu yookiin immoo waliigalteen dheeressuudhaan beeksisee kan ture odeeffannoo bahaa jiru namuu dhimmoota dhuunfaatiin Liverpool waliin Bradley Barcola waliigaleera kan jedhame Liverpool amma gaafii PSG dhaaf dhiyeessuudhaaf qophii irratti akka argamu The Athletic kan gabaase PSG jijjiirraa Barcolaarraa paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 45 barbaada kan jedhame Liverpool maallaqa kana hunda garuu taphataa kanaaf kaffaluudhaaf qophii akka hin taane kan gabaafame ta'us garuu hanga paawundii miliyoona 100 taphataa sarara fuulduraa PSG Bradley Barcola mallatteessifachuudhaaf fedhii akka qabudha kan himame akka gabaasa The Athletic'tti Liverpool gaafii jalqabaa dhiyeessuudhaaf qophii akka ta'edha kan gabaase Barcolaan garee biyyaalessa Firansii fi PSG keessatti filannoo jalqabaatiin gara dirree yeroo seenuu goolii injifannoo kilaba kanaaf walitti aansee galchaati kan ture dhimma Manchester City'tti wal qabatutti on darbu Ayub Boadi mallatteessifachuudhaaf leelii fi taphataa lammii Morocco Ayub Boadi waliin haasaa jira kan jedhame leelee jijjiirraa Boadiirraa euro miliyoona 70 hanga 80 ni barbaada kan jedhame jijjiirraan kun garuu egeree Rodri irratti akka hundaa'uudha gaafamatti kan jiru Rodriin jijjiirraa ganna kanaatiin Manchester City kan gadhiisu taanaan Manchester Cityn jijjiirraa ganna kanaatiin Boadi bakka buufachuudhaaf fedhii akka qabuudha kan gabaafame Ayub Boadi waancaa addunyaa bara 2026 garee biyyaalessa Morocco keessatti ka'umsa gaarii agarsiiseen ija kilaboota gurguddoo Awurooppaa keessa kan inni seenee kilaboonni kan akka Manchester United, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Manchester City dabalatee kilaboonni La Liga Spain gurguddoo jedhaman Real Madrid fi Barcelona kan liigii France PSG'n Ayub Boadi ka'umsa garee biyyaalessa Morocco keessatti waancaa addunyaatti mul'iseen kilaboonni kunneen mallatteessifachuudhaaf morkii keessatti kan argamanu Manchester City'n garuu taphataa kana mallatteessifachuudhaaf taphaticha waliin akkasumas immoo bakka bu'aa taphaticha kan Ayub Boadi waliin haasaa akka galee kan gabaafame dhimma jijjiirraa biraatti on darbu Inter Milan taphataa sarara gidduu Liverpool Curtis Jones mallatteessifachuudhaaf ammas taphaticha waliin Liverpool waliin haasaa akka jirudha. Kan gabaafame dhimma jijjiirraa John Stones garuu xumuruudhaaf akka dhiyaate kan gabaafame umurii 32 irratti kan argamu John Stones jijjiirraa bilisaatiin Inter Milanitti makamuudhaaf akka dhiyaate kan gabaafame akkasumas immoo Inter Milan lammii Argentina Romero mallatteessifachuudhaaf taphaticha waliinis haasaa akka jirudha. Gaazexaa Dello Sport kan gabaase Juventus wal qabatee ammoo taphataa sarara fuulduraa lammii France Kolo Muani mallatteessifachuudhaaf taphaticha waliin akka walii galeedha kan gaafame dhimma jijjiirraa taphataa kanaatti wal qabate ergi isaadhaan Juventus taphataa kana mallatteessifachuudhaan boodarra garuu dirqamaan taphataa kana jijjiirraa dhaabbiidhaan kana dhufu mallatteessifachuudhaaf kilaboonni lamaan akka walii galan kan gaafame jalqaba euro miliyoona 48 kaffaluudhaan boodarra garuu ka'umsaa fi milkaa'ina
Kolomuwaan irratti hundaa'uudhaan euro miliyoona 7 dabaluudhaan waliigalaan euro miliyoona 50 kilaboonni lamaan Juventus fi PSG'n akka waliigalan akka gaafame Brentford wal qabate ammoo Brentford taphataa lammii Maalii Mamadou Sangare mallatteessifachuudhaaf akka dhiyaate kan gaafame bakka Jordan Henderson buufachuudhaaf Brentford taphataa kana dhimmoota dhuunfaatiin Brentford fi Sangareen akka waliigalan kan gaafame odeeffannoo biraatti darbu Real Madrid Manchester City irraa Rodri mallatteessifachuudhaaf haasaa keegaleedha kan gaafame pirezidaantii kilabichaa Florentino Perez jijjiirraan kun dafee akka xumuramu eeyyamaniiru kan jedhani kana dura Florentino Perez dhimma jijjiirraa Rodriitti wal qabate jijjiirraan kun gara Real Madrid kan taasifamne didaniiti kan turan walii taphataan kun umuriin isaa 30 waan ta'eef isa caalaa taphataa dargaggeessa nu barbaachisa jechuudhaan Florentino Perez jijjiirraan Rodri akka gara Real Madrid taasifamne dhorkaniiti kan turan amma garuu yaada isaanii jijjiiruudhaan Rodriin gara Manchester City akka dhufu hoggansi kilabichaa daayirektarri kan Real Madrid taphataa kana akka mallatteessifatu eeyyamaniiru jechuudhaan Markaa fi akkasumas immoo Mundo Deportivo kan isaan gabaasanii kanaaf Real Madrid Manchester City waliin haasaa akka eegaledha kan gaafame Madrid euro miliyoona 50 hanga 60 Cityidhaaf kaffaluudhaaf qophii akka ta'es kan gabaafame Rodriin dhimmi dhuunfaasaa garuu Real Madrid fi rakkoo kan taane gaafamatti kan jiru kana dura deebiidhaan Rodriin yaada kenneen Real Madridiif taphachuudhaaf fedhii akka qabuu fi gara Spainitti deebi'uudhaan Real Madridiif taphachuudhaaf fedhii akka qabu beeksisetti kan ture kana dura Atletico Madridiif taphachaatti kan ture amma garuu masaanuu Atletico Madrid kan ta'e Real Madrid makamuudhaaf fedhii akka qabu kan dura beeksisetti kan ture dhimma odeeffannoo kee xumuraatti hundarbamu wallaan federeeshinoota kubbaa miilaa addunyaa FIFA'n waancaa addunyaa qooda muraasa dhaabbilee dhuunfaatii fi nan gurgureechuudhaan beeksisetti kan ture erga karoora FIFA kana FIFA'n karoora kan erga beeksisee booda garuu mormii fi akkasumas ammoo deeggarsi isa kan mudate pirezidaantiin FIFA Gianni Infantinoon dhaabbilee dhuunfaatii fi qooda muraasa waancaa addunyaatiin gurguruudhaaf beeksisaniiti kan turanii karoora maallaqa guddaa argamsiisu kana konfedereeshinoonni miseensa FIFA ta'an deeggaroo akka qaban Infantinoon kan isaan dubbatanii kan deeggaran gurgurtaa kanarraa doolaara miliyoona 40 ni argatu kan jedhan Infantinoon yoo deeggaruu baatan garuu doolaara miliyoona 10 qofa argatu jechuudhaan Infantinoon beeksisaniiti kan turanii konfedereeshinoonni yookiin ammoo federeeshinoonni guyyoota 53 keessatti murtoo isaanii xumura beeksisuu akka qabanis FIFA'n kan isaan gaafate gamtaan kubbaa miilaa Awurooppaa UEFA'n garuu karoora FIFA kana mormuudha kan beeksise kanaafis biyyoonni miseensa waldaa kubbaa miilaa Awurooppaa ta'an walgahii ariifachiisaa taa'uudhaaf akka ta'e kan gaafame numayyuu dorgommii waancaa addunyaarraa hanga afuutti ga'uu akka malan miidiyaaleen kan akka The Times, The Telegraph kan isaan gabaasanii FIFA fi UEFA'n hariiroo gaarii kan qabne walitti mufachuudhaan wal mormii keessa akka jiran ni beekama kanumarraa ka'uudhaan karoorri FIFA kun milkaa'uu qabu jechuudhaan kan isaan beeksisanii miseensa gamtaa kubbaa miilaa Awurooppaa UEFA keessaa tokko kan taate Riippaabilikii Cheek garuu karoora FIFA kanaan deeggaree jechuudhaan kan isheen beeksiste waliigalaan odeeffannoo ispoortii yeroo kana xumureetan jira qophiileen OBN itti fufuu turtii gaarii.